السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركفوني وردفتو تروراس تيوب أكم نجيا فيك أبدني بك جرت مرتو نجيني ربي سنرتي هاجرات سنين جتشا أرانتنا خيسما هنو نبرتي أغرتنتون بيرو تيا يجورا واجرا يوان مخينيا روراس تيوب رفودان نبرتي أركمكون warreen biyya keessa jirtan filmii isaanii sinimaa garagaraa irratti daawwattan ni beeytan jeetii yaada. Warri ala jirtaniif immoo ganaadha sirriitti wal bartanii jechuudha. Arraan tana mee waan asitti dhufanii gaa biiroo yookaan immoo waajjira kanatti argamaniif isaanirraa kan dhageessan ta'a. Isaanii waliin waliin barsa maqaa keenya isin jaan? Jaafar Amin naan jaan. Jaafar Amin ayyaatoo? عبد الوهاب شيخ جمالاجي نجام عبد الوهاب شيخ جمالاجي باغتي ما شاء الله اتو صدام اسحاق ايوه شامبل يعني نقوسا لا ايمه خايون مياس واجرك يقنا دفتني في مالي هاي درندرسه داوتو خانكي channel anchor دفنون دانو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساين جتشا أرخايون جمانكي جراستي بيرو خانكي تي دفنه فيلما متدورين سا شراحة توجو Guddaaa dalagame projectii guddaadha filima kana gara YouTube خانكي تين akka hawaasa bal'aa uummata Oromoo biyyoota garagaraa jiraataniif akka gahuuf dhufne. Maaliif jennaan yeroo ammaa kana keessatti kunuugaa YouTube ne hankeetis hedduu guddaadha channel hankee badhaasa hundaa itti fudhattee jirta. Keenya xiqqaadha gana ammagaa Fazakir Dawa Gruop jaa keenya gana subscribes gaa isaanuma godhuu taha waan xiqqaa keef keewwan waan guddaa ta'eef waan hawaasa bal'aa uummata Oromoo wal quba qabdaniif kanaan haa gahuuf gara hankeef inni dhufne jechuudha. Galatooma atis waan jettu yoo qabaatte jalqabarratti daawwattootaa fi hordoftoota keenya kanneen YouTube chaanala Roraas Tube irratti nu daawwachaa jirtan duraan daawwattoota hojii teenyee silkiidhaan mana teenyee kompiitaraan si daawwanna irra qonnoo ifirratti agarra jalqabarratti atis nu kabajjee istiidiyoo keetitti haala kanaan nu keessummeessuu keetiif ulfaadhuu galatoomi isin jecha akkuma obboleessi kiyya Jaafarii fi Saadamna dura kaasanitti wanni guyyaa irraan tanaas dhufneef atis akkuma jalqabarra kaasuudhaaf yaaltetti nuti garee waliin gurmootee hawaasa keenya tajaajiluudhaaf waan dandeenyuun lafaa kaanee diraamaadhaan aartiidhaan diin keenya guddisuudhaaf lafaa kaanee garee ilmaan keessan jechuu dandeenya gaafara tokkoonis haala kanaan filima pirojektii guddaa afaan Oromoffaatiin yeroo jalqabaatiif akka biyyaatti hojjetame islaamikii jechuudha. Kana hojjannee isa kana hordoftoota baay'ee Amir Show yookaan Roraas Tube ni qaba. Mee isa bira dheenee yoonii fi daawwattootaan geenye hoo jechuudhaaf dhufne jechuudha. Ayyee hedduu galatooma daawwattoota keenya kabajamoo akkuma isaanirraa dhageessan filmiin shira hattuu jiru kuni waggaa tokko caalaadha jechuudha kan itti dadhabanii asiin gaan. Filmii kana immoo kaayyoon isaan hojjetaniif hawaasa bira akka gahuuf jechuudha. Hawaasni akka waa irraa baratuuf jechuudha. Hawaasni akka waa irraa baratuun YouTube channel kiyya kan ta'e Roraas Tube irratti yooniif kan dabru ta'e hawaasa hedduu bira gahaa yaada jiruun jechuudha kan na bira dhufanii hedduu galatoomaan isin jaa ani ergaa gama keessanii isiniifin dabarsa. Garuu YouTube channel ni qaban isaan YouTube channel dhabaniiti miti. YouTube channel isaanii Fazakir Dawa Gruop jaa commentii gama gubbaarraas ni kaayatiin jira. Description jalaas ni jira jechuudha. Linkii isaa irra gadi tuquudhaan seenaati YouTube channel isaanii subscribe godhaaf. Ammaan tana filmii kana yeroo gadhiifamu kutaadhaan akka gadhiifamu irratti waliin haasofne kutaa takkaffaa kutaa lama kutaa sadaffaa bifa diraamaatiin jechuudha. Bifa diraamaatiin Roraas Tube irratti torbaan kana keessa ni jalqaba. Torbaan kana keessa kutaatti murree hanga kutaa sadii kutaa meeqa jedhama kutaa sadiitti deebisnee isiniif gadhiifna. Guutuu isaa immoo YouTube channel isaanii Fazakir Dawa Gruop irratti video guutuun achirratti kan gadhiifamu ta'a jechuudha.
kanaaf ijoollee wareegama barbaachisu waggaa guutuu kafaltee hawaasa keenya barsiisuu irrattis ta'ee hubannoo garaagaraa kennuuf irratti akkanatti gaa hojjetanii dhufanii sanirraan jechuudha YouTube subscriber kuma dhibbaa ol qabu kan kee kanarratti hawaasa keenya bira haanu ga'u jechuudhaan hamileedhaan kan dhufanii hamilee isaanii kana mee nuti hoo maali naa'een gabbu'a ammaan tana maana laalta ati maana laalta dafi gabbu'iti komentii gama gubbaarra si jira laal achi gubbaa description jala siif ni jira linkii isaanirratti tuqaasena subscribe godhaa wanna diimtuu sanirraa addeessa akka filmiin akkuma gadhiifameen isin bira goofummoo mallattoo bilbilaa kana banuu hin irraanfatinaan isiniin ja'a waan itti dabalta yoo qabaattan isiniif hin dhiisa. Hayyee galatoomii jalqabarmee dubbachuudhaan fadhe daawwattoota keenya egaa akkuma obboleessa keenya Amiir Shaw isiniin jeetti diraamaan kun yookaan filimni kun aarsaa iddootti itti kafalamee as ga'e jechuudha. Osoo kanatti hin seenne dura jalqaba irratti irra deebi'eetiin si galatoonfachuu barbaada. Yerooniif immoo obboleessa keenya Jaafar Faadaa wajjin haasofnu yaaboo bakka wanni amma namni kun guddate ijoollee amma dhalatu jirtu tana ni beekaa illee yaadni numa jira. Garuu immoo Amiir hedduu nama harkaan kan inni ta'uudhaan naa galee hojii tan ta'e hedduudhaan dinqisiifadhaa siin jechuudhaan barbaada. Dabaltee ijoollee amma lafaa ka'u jirtullee haala kanaan nutis nu yaamtee istiidiyoo keessatti haala hawaasnillee itti nu baruu danda'uun haala kana nu mijeessuu keetiif hedduun si galatoonfadha. Isa waa'ee keenyaa yoo hin deebi'e immoo nuti warri biyya keessaa akkuma tu'etti hedduu nu beekan jennee yaadna. Diraamaalees tahee wantoota daawaa islaamaa tahan karaa tiiviilee garaagaraa tiivii islaamaa tiivii hamiltan kanaan dabarsaa turre akkasumas hawaasa magaalaa Diredhaa tiivii magaalaa Harar magaalaa Awudaa keessattis konsertiilee garaagaraa qopheessuudhaan yeroo dheeraaf hojjechaa turre garuu fiilima akkanaa hojjechuun keenya nuuf jalqaba jechuudha. Fiilima akkanaa kan hawaasni baratu irraa baratu haala kanaan dheeraa ta'ee fi hedduu yeroo dheeraa kan dabarsinees akkanaan jiru kun nuuf jalqaba asirra ga'uudhaafis Rabbiin galatoomuu jechuudhaan barbaada. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo fiilmii isaan hojjetan kana jechuudha gamanumaan haayilaayitii isaa akkanatti isin garsiisna. Harkaan deemu jennaanis diddeemi. Harkaan deemu baattus nuti karaa kaanis ni jirre dalagaa farra dhaabbannaa si beeksisu. Egaa akkuma daawwattanitti jechuudha hojiileen isaanii hojii hedduu nama boonsitu hojiin akka jalqabaatti hojii hedduu bareedduudha kanaa ol irraa eena maaliif jalqaba irratti kan akkanatti itti dadhabanii fiilmii kana nuuf hojjetan inshaallah fuula duratti hojii kana caaltu hojii babbareedduu hedduu kan irraa eenu ta'a. Mee isaanis waan mee Jaafar waan itti dhiyoo yoo jiraate egaa fiilmii kana namni daayireektii godhaa ture isa fiilmiin guyyaa iidaallee beeysa ani peejirra gadhiiseen ture fiilmii kana eebbistanii yeroo meeqa eebbistan? Eebbifamee jira. Erga dalagamee ati walumaa galaa waggaa takka fudhatee jira. Xumuramee eega eebbasaa eegallees baatii 5-6 fudhatee jira. Magaalaan inni itti eebbifamees jalqaba magaalaa Awwadaa irraa eegalamee Awwadaa bifa oowwaa fi bareedaa ta'een eebbasaa gaggeessinee ture. Akkasuma marsaa lammaffaa gara Harar gabbuune Hararittis galma Calanqoo Guddaa sanitti bifa oowwaa fi bareedaa ta'een eebbasaa gaggeessinee ture. Marsaa sadaffaa gara magaalaa Diredhaa gabbuusnee xumura golobbii isaa maaliif jennaan magaalaan aartiin irraa raabsamtu boota
filimni kunis itti waraabame magaalaa Dirree Dawaa kana keessatti baatii takka gibbii namaa fudhannee meeshaa tanya gagguurannee baatii takkaaf as keessa jiraannee waraabbisaa waraabaa turre. Haala kana waan ta'eef deebinee adaraasha guddaa magaalaa tanaatti eebbasaa bifa owwaa ta'een iida guyyaa iida isaa booda eebbasaa xumurree turre. Eegas egaa akkuma laatanii gartaan gaa'elaatii isaa eebbisaatis kun gabaabaa kanatti kana fakkaata. MashaAllah. Hamle, shab bilayti tiqata. Ewa. Kuno kesimonni keenya nu dhufani hanga isaan bakka gaanii hamileenni tiqata. Hayya habba. Egaa hayyeega isaan kanadha. Filmii afaan Oromoo yeroo jalqabaachisu kan hojjetu. Drama sani Beeysisuuf irratti argamna. Hamilee irra deebi'aadha. Hamilee. Sham. Shab. Egaa. Wow. Hedduu galatooma ani gaa guyyaa iidaa sanii hojiilee takka takkaatu na qabee afeerraas naa qootanii turtanii gaa isinirraa hafuu xiyyaaf hedduun dhiifama isin gaafadha gabanumaan daawwattoota keenya fuula duratti jechuudha. Kanaafuu qabiyyee filmii kanaa mee hanga takka waan hawaasa keenya dhageessita yoo jiraate dhageessuu dandeenya. Qabiyyeen isaa akkuma mata dureen isaa diraamaa filima shira hattuu jiru waa'ee hannaati irratti hundaa'u. Hanna keessaa yoo inni takka lama satuqee hojjetaa mootummaa fakkaatanii daftaraa fi waan garaagaraa fayyadamanii ka afaan Amaaraan beekne afaan Amaariffaa fayyadamanii gibbii namaa quxaarii boombaa akka nama zaggabutti achi keessatti hanna gaggeessu. Inni lamadaa ammoo nama Islaamaa nama salaatu fakkaatanii gara masjiidaa dhufanii salaata hoggaa salaatan nama dura bahuudhaan nama boodaanuudhaan kophee namaa fuudhu. Mana namaa dhaqanii diiyaaspooraa biyya alaatiin dhufe mana khiraatiin barbaada jechuudhaan gara mana namaa dhaqanii abbaa manaa akka malee dalaguudhaan meeshaa isaatii fi waan hin taane irra dalagu waa'een isaa gurguddaan kana jechuu qabxiileensaa. Tanuma inni irratti waa dabaluudhaaf namni yeroo niif taa'ee daawwatu jechuudha filima kana hundummaan namaatu itti gadda gochaa suuqanneessaa yookaan gocha bakkotaa namni hojjetetti. Akkuma silaa yeroo laalte sitti hin tolle osoo wanni akkasii irratti dalagameen feenetti akkuma maasis yeroo fi waan akkasii laaltu abboota keetii irratti nama guddaarra yeroo wanni hin taane dalagamu mul'ata. Nama guddaarra wanni kanaa dalagamuun akkuma sitti hin tolletti waan akkanaa hin dalagini obboleessa kiyya. Dalagu jiraattus irraa dhaabbadhu kaayyoon isaa kana. Akkasuma maasis gurmaa'inaa jira. Wal qindeessanii itti mindeeffaman
wal ijaaranii deemanii namatuman maal godhan bakka mootummaanis kaa nama dargaggoo haala kanaan qindoytee bakka isiin galtuus hin beekamne qabunni rakkase jechuudha. Yeroo waan akkanaa gochasuu kanneen isaa galgala fa'aa deemanii waan hin taane namarra daddalagaa maal yeroonii fi deeman akkuma yeroonii fi teessee daawwattu sitti hin tolle kaa'u si jechisiisu sanitti yoo akkas nama jechisiisu jiraatte wanni san akkuma namni kaan jechisiisutti akka ifiteetiif jechuu waan hin feene jecha obboleessoo dhiisii ergaan teenya keessa kana inni lammaffaadha. Wanni kaayyoon kun dalagameefis nuti gaa islaamummaa bu'uura godhanneeti jennee akkuma jalqaba rakkaane filma garaagaraa kan islaamummaa bu'uura godhannee kan lakkifamanni jira kan amantiin teenyaa sirraa dhorkatu kasheekkonnis waan akkasii ilaalinaa rabbiin isin dhiisu jennee dhorkanni jira ijaa kana filma garaagaraa irraa wanti keenya duwwaa ta'e ta'a maal jennaan rabbiin sodaadha jee rabbi sodaatus akka ati rabbi sodaattu sani kunnoo siifinnee nin dhabeettee akkati sababuun godhannee jechuudhaafi waraanna kana hojjannee jechuudha. Pirojektiin kun filimni kun guddaadha. Biyya sadii dalagame magaalaa Harar Awwadaa Idiree Dhawaadha. Taatonni diraamaa kana dalagee gara nama 27 oli. Kan waraabbiin isaa waraabamee baatii 2 oli. Anna baay'ata guddaa makiinaa garaagaraa makiinaa hedduudhaan hedduu pirojektirii waa hedduu keessa dabarreeti filima kana daleeyne jechuudha. Isaan jalqabaa gaagamta akka nama daddabsiisu ni beektaa akka keessaniif haadha muuxannoo hin qabnu muuxannoo xiqqoo qabnu yeroo akkasii yaanu waa hedduu nama muddataasi xaarii fi laffaatii hedduu keessa dabarreeti ati gaa rabbiinis nu gargaaree eegas hawaasni keenyaas yeroo waan akkanaatiin dalageetteen ati gaa akka ati feetu sanitti illee deeggarsiis hin goone waan akka waan si deeggaramuu qabuun jechuu yeroo sanitti waa hundaan nama deeggaraa hedduu namatti tolaan baana yeroo nifii fi haala saniin nama deeggaran san qofaa miti yeroo nifii fi silaa eebba goonullee hawaasni hedduu irraa gammada hedduu awoo jaalanni jee maal jaa yeroo kanaa gootu laphaatii san hunda si dagachiise jechuu gammachuun hawaasaa kun. Kanaafuu gaa daawwattoota keenya kabajamoo akkuma isaan irraa dhageessan filmii kana honu isinii waliin daawwachuu deema kana booda filmii kana hedduu na hawwisiisanii jiranii maashaallah carraa kanaan jechuudha wanni kuni YouTube channel kiyya irratti dabruudhaaf carraa na kannu keessaniif hedduun isin galatoonfachuu barbaada. Kanaafuu ammallee irra deebi'uudhaaf waan isin yaadachiisu YouTube channel isaanii description jala jira commentii gama gubbaarra isinii jira linkii irratti gadtuquudhaan YouTube channel isaanii seenaa subscribe godhaa. Hin irraanfatinaa hadaraa kana dhaamsa kiyya kan dhumaagaa egaa kanaaf isinis hanga waajjira kiyyaatti dhuftanii dirqama kana nakkannu keessaniif hedduun isin galatoonfadhaa hedduun isin jaaladhaa filmiin kun garuu bifa diraamaatiin rooraas irratti dabra malee guutuu isaa isarratti harkattan Fazakir Dawa Gruop commentii gama gubbaa isinii jira subscribe godhaati achiin eeggadha. Najirada. Ada kalau tu meter lain ulfat. Kalau tu ulfat. Shambalina so ini.